Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaamaa addunyaa irra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya Oromoodhaa kan Kiristaanaa fi Waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya onnee irraa buqqe ardii gubbatti lafa jirtan hundatti isin dhaqqabu akkam jirtan nageenyi badhaadha hundi keessanuu dubbiin irraa haasa'u deemnu dubbii jabduudha invite share godhu hin irraanfatina haqaaf qabsoofne dhugaaf qabsoofne dabaafii miti sobaafii miti roorroon irra jirtu ta ummata keenya irra jirtu ta bara 500 ummata keenya qancarsitee qunceessitee jiruu dhoorkitee araraaftee irraa buqqisuudhaaf hadheeffannee qabsaawaa turre jechuudha. Injifannoon badhaadhinaa teessan hunda ta ummata Itoophiyaa hunda abbaan badhaadhina eenyu abbaan badhaadhina ummata sablammoota kun hundi tahee ummanni qabsoo badhaadhinaa dhugaa ta'uu hubatee daandiin badhaadhinaa daandii ida'amuu ta'uu beekee badhaadhina waloo hunda galeessatee argachuuf amanee amaanaa isaa ummatarra kaayyate hoggansarra kaayyate hoggansa isaatiif paartii isaatiif amanamee ummanni diinni alaatti wacu keessaatti wacu didee qabsoo hadhooytuu taasisee injifannoo arkate obboleessa isaa muumicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Ali masaraa keessatti eeggachuudhaaf badhaadhina rooba keessa dhaabbate sarara dheeraarra dhaabbate obsaan filannoo haqaa gaggeeffate badhaadhinni injifatee mootummaan haarayni gad dhaabbatte jechuudha. Rakkoon amma haasoomaa jirtu tun hundi rakkoo guyyaa tokkotti eegaltee miti. Rakkoo bubbulte. Rakkoo tana dubbachuu dura haalli biyya keessa jiru, haalli diinnitti jiru, haalli nutitti jiru dubbachuuf hin taatu jechuuf meeta diinaa dursineeti gaafa rakkoo diinaaf xumurre tateenyaatti deebina obsaa jecha ummata nutti iyyatu ummata nu booyatu ummata nutti himatu ummata maa nutti ustanja'u obsaa jecha qabsoo tanaaf aarsaa guddaa kafallee qabsoo tanaas hin geenye jechuudha. Jibbaa nama tokko irraa hin qabnu. Jawaar Mohaammed gaafatti kaanu daandii irraa meexee jechuuf itti kaane malee jibbaa isarraa qabnu hin qabnu. Shanee gaafatti kaanu diina ummata Oromooti ummata Oromoo ajjeeftaa qabsoo sabaatti hin jirtu ergamtuu juuntaati jenneeti itti kaane malee jibbaa biraati miti. Juuntaa guutti kaanu maqaa Tigree taateefi miti. Maqaa dhiiga ilmaan Oromoodhaa ququmsaa xuuxaa baateefi qabeenya Oromoodhaa saamaa ilmaan Oromoodhaa ajjeesaa kaan miila irraa muraa kaan biyyaa baqachiisaa gidiraa agarsiisaa turteef. Ammaas ka dubbannu jibbaa nama tokko irraa qabaanneeti miti. Mufii nama tokko irraa qabaanneeti miti. Silaa ka dubbannu amma dura turte. Muumichi ministeeraa keenya kun ba'aatti heddummaata fitinaatti heddummaate gufuutti heddummaate ta keessaa tanaa obsinu jennee obsine as hin geenye jechuudha. Amma immoo yeroon geesse sababni amma booda itti waliif usnu sababni amma booda itti waliif callifnu sababni amma booda gaafii ummataa booyicha ummataa araaraafama ummataa
ittiin callifnu tokkolleen hin jiraatu jechuudha. Dubbiin abbaa argachuu qabdi. Dubbiin itti gaafatamaa qabaachuu qabdi. Badhaadhinaaf ka dhaabbatu hundi qabsaa'ota haqaati. Kan sirna kanaa fi mootummaa tana eeggachuuf dhaabbatu hundi qabsaa'ota haqaati. Haqa saniif qabsoofna. Dhugaa saniif qabsoofna. Eega kalee warra ummata keenya cunqurse takkaa daandii irraa meeyse itti dubbachuun sirrii taate. Eega kalee shanee ummata keenya gattu, ummata keenya gudeettu, ummata keenya saamtu, hojjetaa ajjeeftu, kaabinee ajjeeftu, hoggansa ajjeeftu, haadhaa ilmoo ajjeeftu, ganda gubdu itti dubbachuun qabsaa'uun sirrii yoo taate. Eega shanee baankii saamtu, qabeenya saamtu irra qabsaa'uun sirrii taate. Hoggansa mootummaa keessa taa'ee qabeenya ummataa boombaa fi dhaabee xuuxaa jiru, luugaa jiru, saamaa jiru saaxiluun dirqama nuttaati jechuudha. Fuula bitachuuf hin qabsoofne. Nama gammachiisuuf hin qabsoofne. Namaaf duuda shiireessuufis hin qabsoofne. Eega filannoon dhumatte booda laayivii asirra dhufee haasa'uu dhiiseen ture. Sababni inni dhiiseefis bakka bu'aa ummataa maqaan ta'eef mana marii keessatti kabajaa ummata na filateetiif kabajaa mana marii saniif ulfina kennuudhaan amma booda laayivii dhufee asirraa haasa'urraa if qusadheen dhiisee jechuudha. Hujiin teenya laayivii haasa'uu qofaa miti. Qabsootti godhuuf asirratti haasoofna malee hujii biraa qabna. Waan dalaguu qabnu hedduu jira. Waan hojjechuu qabnu hedduu jira. Sanii jecha laayivii irraa if qusannee jechuudha. Amma immoo eega juuntaan hara waldayaa kanatti ol dhiyaatte dubbiin hundi ija baafattee gabbaate jechuudha. Ka ijaararra rarra'ee juuntaadhaa wajjin waliigaluu barbaadu, kan shaneedhaa wajjin dhokatatti waliigaluu barbaadu, ija baaftee dubbiin gabbaate jechuudha. Callifnee ilaalaa turre. Callifnee adda baafachaa turre. Amma immoo dubbachuun, amma immoo saaxiluun yeroon isaa geesse. Eega qabsoo gittaa wanni jaanin jirtu wanni ummata keenya irraa dhoysinu, wanni ummata keenya irraa hulaa cufannee haasoofnu takkan jirtu kanutti himachuu jiruu ummata keenya arkukka jirru rakkoottuun ta ummata irraa dhufte ta nutiis arkuu jirru jechuudha. Jayna qabaachuu qabdi jechuudha. Ka ejjennoo qabaatee, murannoo qabaatee, kutannoo qabaatee ummata isaatiif dhaabbatu. Karakkoo ummataa kana dubbatu. Karakkoon ummataa tun akka saaxilamtu taasisu. Kaleen sodaannee har'aas hin sodaannu jechuudha. Abbaan fadhe ijoolleen badhaadhina wajjin deeggaraa turre, wajji qabsaa'aa turre, abbaa fadhe garee fadhe deeggaruu ni danda'a. Gareen hin jirtu. Ka jira ka ummata saamuu jiru hattuu saaxiluu fi ka hattuun saaxilinaa jettu idduudha jirti dubbiin. Namni gizee hattuun saaxilamtu haa saaxilamee qoratamuu jechuurra waliigaluu qaba. Haa qoratamuu namni kun saaxilamee haa qoratamuu irra waliigaluu qaba tana namni. Lakkii akkamitti hattuu saaxiltaan hin taatu. Xabaqaa hattuu ta'uun hin taatu jechuudha. Tana eega qalbii qabanne wanni amma saaxiluu deemu tun ta kutaa tokkoffaa tun hundi kutaan lammeeffaatis ni jiraata inshaallah, kutaan sadeeffaatis ni jiraata. Qalbiidhaan ummanni keenya qaamni mootummaadhaa, qaamni federaalaa kan quuqama sabaatii fi laalaa sabaa qabu hundinuu
hadheeffatee waan kanarra qabsoofne mataa jallate sirreessuu danda'uu qabnaa jechuudha. Saamicha uummata keenya qoqoru jiru uummata irraa dhaabuu qabnaa jechuudha. Ajjeechaa uummata irra deemu jirtu uummata irraa dhaabuu qabna. Uummanni Oromoodha ka Oromiyaa guutuu keessa jiru mootummaa muumicha ministeeraa Dr. Abiyyiin hoogganamtu fi paartii badhaadhinaa dhibbatti filatee jira. Gidiraa irra ga'u jirtu obsaa, hammeenya jireenyaa obsaa, saamicha irra gaggeeffamu obsaa, roorroo irra deemu jirtu obsaa, xiiqiidhaan obboleessa isaanii ilma isaanii hoggansa isaanii jala dhaabbatanii jalatti hiriiranii diina muumicha keenyaa biyya teenyaa uummata keenyaa gumaa baasuu irratti lubbuu hanga lubbuutti ta qaban irraan qusanne ta horan irraan qusanne tammaas dhalanii dhalchan irraan qusanne jechuun ilmoo badhaasteeti haati eebbistee raayyaaf ergaa jirti. Haqa isaanii nu jiraa jechuudha. Dhugaa isaanii nu jiraa jechuudha. Cubbuu isaanii irra deemtu, shira isaanii irra deemu, malaamaltummaa isaanii irra deemtu, hattummaa isaanii irra deemtu, asii achi obsinee wanni bira darruuf, obsinee wanni irra hunnuuf hin jirtu jechuudha. Uummanninis ni beeka, nutis ni beekna. Abbaanaatu jiruusif beekaa jechuudha. Tanaaf uummanni keenya tokkummaa isaa jabeeffachaa roorroo galte tana gamtaan mancaasuun dirqamaa jechuudha. Nuti barree jirra. Halloo qocaa baasnee jirra. Qabsoo dabarte hunda keessatti hiriyyaa hedduudhaan ka wal dhabne, shariika wal jaalannu hedduun ka wal dhabne, qabsoo sabaatiif waan itti amanneef badhaadhinatti amanne, badhaadhina hunda galaa hundaaf, badhaadhina waloo hundaaf ja'utti amanne, paartitti amanne, gufuu waan kanaa hunda wal dhabuunii miti aarsaarra kafaluudhaaf if boodan deebinee jechuun madu. Tanaaf jireenya qananii biyya alaa dhiisnee, maatii keenya dhiisnee, as dhufnee diina maallaqa walii guuree nu jeesuu barbaadu dura dhaabbannee ummata keenya barsiifannee, ummata keenya hubachiisnee, ummata keenya daandii garsiisnee, ka aarsaa kafalleef, wareegama kafalleef wal sossobuufi miti. Jijjiiramni dhugaa dhufee jijjiirama dhugaa saniin ummanni keenya gadadoo keessaa bahee jiruu araraafamatti jirurraa hafuura akka fudhatu taasisuuf, akka ummanni keenya roorroo irra turteerraa boqonnaa fudhatuuf, akka ummanni keenya carraaqqatee jiraatee jiruun isaa fooyyooytuuf, akka ummanni keenya hattuu biraatiin irra deebi'amee qoqaramee saamamee afanfaajjee gidiraa arkuufi miti jechuu ka qabsoofne. Tanaaf wanni dhugaa tana saaxiluudhaaf kutannee itti kaane jechuudha. Amma abbichuun muumichi ministeeraa keenya kabajamoon injifannoodhaan galee jira. Injifannoon galteetun ammoo yoo naannoo Oromiyaadhaa mataarraa ilaa gadiitti sirreessuu baatte rakkoon tun rakkoo biraan dhalu teessi jechuudha. Rakkoon ka jirtu hoggansa keessa. Warra godinaatii fi warra aanaadhaa kana tuttuquun baay'isisu. Rakkoon ka jirtu achi. Akkamitti akka achi jiraatte ammaas saaxilaarra gaggeessinu irratti ka hubannu ta'a jechuudha. Simintoon biyya tanatti oomishamtu gareen dargaggeessaa qeerroon qarreen
daandii irra dhadhaabbatu ka qabsoon tun injifannoon akka dhumtu taasise waldaan itti ijaaramee jiruu fi jireenya isaa akka jijjiirratu haalli mijaa'ee fi karaan isaan ittiin liqaa harkatan isaanii mijaa'ee simintoo fuudhanii raabsuudhaan jireenya isaanii akka jijjiirratan hogganaan taasisuu osoo qabu maatii isaa firoottan isaa raabsitoota simintoo tokkoffaa Itoophiyaa irraa godhuudhaan hattummaadhaan raajiin jirre nu garsiisanii jiranii jechuudha. Raajiin jirre guutumaa guututti simintoo bakka baaturraa abbaatti ta'uudhaan maallaqatti fuudhuun baankii irraa simintoo tana raabsuudhaan jireenya ummataatii fi qeerroodhaa fi qarreedhaa jireenya dargaggoota hojii naggaadota hojii daldaltoota keessa lixuudhaan hojii hoggansaa moggatti dhiisanii seera cabsuudhaan if jaalatummaadhaan bololummaadhaan garee irra ijaaranii maatii fi keessa ijaaranii guututti ittiin naggadamaa bahee jechuudha. Maal qaba osoo dargaggoota irra ijaaranii maal qaba osoo hawwan irra ijaaranii maal qaba osoo naggaadota naggadachuu jiru irra ijaaranii akka jireenyi ummata keenyaa jijjiiramu taasisanii hoggansi bar jiruu fi jijjiiruu fi miqa hogganaa ta'u hogganee ummata fi gadadoo fi beela dheebuu fi rakkoo dhabaa fi hanqina keessaa baasuu fi jireenya ummataa jijjiiruuf qabsoo goone malee jireenya garee jireenya dhuunfaa jireenya hoggansaa biliyeenera godhuu fi miti qabsoofne no saniif hin qabsoofne osoo dargaggeessi meeqa hojii dhabaan dirreerra karaarra deemu waldaa wal ijaaruun osoo danda'amu osoo naggaadonni simintoo fudhatanii naggaduu barbaadan dhorkamanii taa'anii telefoonaan gareef kannaa maatii fi keessa naqanii simintoo raabsuudhaan tokkoffaa baanii jiranii jechuudha. Hattummaadha tun. Aantummaadhaa miti. Aantummaadhaa miti. Hoggansarraa waan eeggamaatii miti. Qaanyiidha. Takka. Lammeeffa. Dhimma jimaa. Akkuma yaadattan. Gaafa Jawaar Mohaammed jimaaraan miskeessa harkasaa naqate. Asirra baheetiin laayiviidhaan jimaaraan miskeessa harka kee baafadhuu jechaanii ture jechuudha. Naggadachuu feetaa siyaasaa dhaabii naggadadhu. Jawaarii wanni niin jedhe. Tasanii alaa immoo siyaasatti fudhatama qabu fayyadamtee jimaaraan miskeessa harkan galchatin jennee harkasaa jimaaraan miskeessa akka baasuuf asirratti saaxilaa turre jechuudha. Eega san saaxiluun sirrii taate. Hoggansa mootummaa keessa hin rakkatinaa maqaa isaanii tokko tokkoon isinii kan nu ta'a. Hoggansa mootummaa keessa haati Oromoodhaa ka jimaa qotaa baate. Abbaan Oromoodhaa ka jimaa qotaa bahe. Ummanni keenya jimaa isaa kana guddisuuf gidiraatti harkaa bahe. Osoonii fi jimaa kana waldaan jaaranii akka isaan biyya alaatti ergatanii doolaaraan gurguran godhuun danda'amu sirriitti hubadhu asitti. Akka isaan seeraan waldaa garagaraatiin jaaramanii jimaa abbaan qotate waldaan jaarratanii oomisha isaanii ifiif dallaalatti godhuudhaa miti. Ifiif
bakka silaa gurguran warra Somaalee sanii wajjin walii galanii geessanii doolaara 5 isaa ta'u 10 isaa ta'u 15 isaa ta'u gatiitti walii galanitti doolaaraan gurguratanii galii silaa mootummaaf galuu qabdu taaksii mootummaaf galchanii hanqina Dr. Abiy doolaaraan argaa jiru kana jalaa tumsuufiin danda'amtu ummata keenya arralle bakka General Quarter bu'anii bakka suuraadhaa bu'anii bakka abdiileedhaa bu'anii warra jimaatiin jimaa qottee jimaa magaalaa dhiyeessuu malee asitti jechu ati ala geessuun dandeessu jedhanii ka isaan alatti illee dhaqanii Somaalotaan walaasawanii argatan hunda harkaa fudhatanii akka isaan xayyaaraan hin arganne dhoorganii akka achitti hin qubanne dhoorganii ifiif ammoo nama maqaan isaa Taaddasaa jedhamu kan magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiraatu kan Azee Masfinii wajjin dalagaa bahe kan juuntaadhaa wajjin Oromoo qoqoraa bahe kan maallaqa juuntaadhaa sossoosuun beekamu kan qabeenya juuntaatiin faabrikaalee garagaraa bakka bu'ee akka kasaatti hojjechuu jiru bakka buufatanii jimaa ummataa akka isa dhaqee inni ala gurguru akka suura dhaqee suuraan ala gurgurtu taasisuudhaan arrallee ummata keenya bilisummaa harkanne jennu kana keessatti walabummaa harkanne jennu kana keessatti haqa nuu bee jennu kana keessatti dhugaa nuu baate jennu tana keessatti jimaa ummata keenyaatiin hoggansi Taaddasaa bakka buufatee ifi duubarraa maggaarajaa duuba taa'ee akka warri jimaadhaa warri awwadaay ka Shariif Kaalid ka Gaara Mul'ataa ka Baddeessaa ka Harargee Lixaa ka Mi'eessoo ka Kombolchaa bakka jimaan jiru hundarraa jimaan isa biran malee gara biraatti hin galle daandii cufanii laayina gurguramu kiiloo 50 geessu halkanirraa doolaara miliyoona meeqan gurguruudhaan saamicha seenaadhaatti dhagaameen beekne roorroo obboleessarraan gahuun taane ummata keenyarraan gahaa jiranii jechuudha. Hubadhu asii waa lama tokkoffaa akkuma nama mootummaa keessaa hoggansateetti hanqina doolaaraa kan muummichi ministeeraa keenya akka biyyaatti isa qunnamu jiru doolaarri akka isaan ganne black marketiin akka alaa achiin karaa isaan barbaadaniin Duubaayiin Ameerikaadhaan ilma maarreetiin achiin bahee akkaanii fi maallaqni maatiidhaan alatti qabamu taasisuudhaan jimaan asitti maallaqa Itoophiyaatiin bitamee ka doolaarri ol hin deebine yoo deebisanii sanga xiqqaa deebisanii hijibaan jechuun waraqaa sobaatiin akka doolaarri kun alatti hafu taasisuudhaan saamicha hongan qabne kan wayyaaneen addan ta'in dhimma jimaa irratti ummata keenya godhaa ka jiru hoggansaa jechuun mataadha. Lukkuu qabdu kan nu jirti bara haati jimaadhaa maal isin goote re'ee qabu isinii kan nu jiraa bara abbaan jimaadhaa maal isin godhe maal nu godhe yoo deeggarsaa nurraan qusanne akka mootummaatti yoo nu tumsuudha akka paartiin nurraan qusanne yoo nu filachuudhaan nun dinne ummataan dhaadachaa ummata saamuun
cubbuu oliiti. Taambiraat Laayinee zamana mallas jiruutu amma ta'u jira jechuudha. Warra qabsoo hadhooytuun isaan hin injifatin maallaqni jimaa isaan injifatee jira jechuudha. Jaallan keenya ka qabsoon hadhooytuun wajjin qabsaawaa turre isaan hin injifatin maallaqni simintoo isaan injifatee jira jechuudha. Maallaqni jimaa isaan injifatee jira. Saamichi jimaa isaan injifatee jira. Arraa wadaay garaabaa jimaa qofaatu jira. Daldallichi gaggeeffama dubartii meeqaatu dalagaa hin qabne. Dargaggeessa meeqaatu dalagaa hin qabne. Waldaan jaaranii isaan kun ergachuun taani namaa miti. Jijjiiramni haa dhufuu jenne ka dhuunfaatii miti bar ka sabaati ka ummataati. Akkamitti afaan ummataarraa fudhatee namni hoggansa aan ummata kanaan bulcha jau. Kalee abdiilee bakka buufatanii wayyaaneen nu saamaa turte. Ummata keenya saamaa turte. Qabeenya ummata keenyaa saamaa baate. Suuraan almaazii wajji jaartii mallasii wajjin azeebii wajjin akka feete qabeenya keenya saamaa baate. Jimaa saamaa baate. Ummanni bar muumichi ministeeraa Dooktar Abiy jimaa harkaa fi harka gurguradhaa malee liqiinuun gurgurinaa jedhamee ummanni kun jimaa guddisee itti akaafee gurguraangee muree fidee tolchee liqii kannee deebi'aa bar. Gaafa barbaadam jimaan keen gurguramne jaaniin ficaa bitatee gala. Gaaza bitatee gala. Sukkaratti bitatee gala. Oguu barbaadan niiraan teen dhufne jaaniin irraa hirrisan. Irraa hatan.